Dhiibbaan dhiigaa osoo mallattoon qabaatin turuu danda'a. Mallattoon maletti ammoo balaa dhiibbaa dhiigaatiin wal qabatuun suduudumaan dhufuu danda'a jechuudha. Dhibamaan gaafuma dhufu istirookiin dhufuu danda'a, gaafuma rakkoo kaleetiin dhufuu danda'a, gaafuma dhufu gaangiriiniin dhufuu danda'a jechuudha. Amala isaa kan mallattoo maleessa ta'etu yeroo baay'ee namni yeroodhaan akka hin beekne akka hin laalamne godhaa jechuudha. Torbaanitti yoo xiqqaate hanga daqiiqaa 150 kan ta'u sochii qaamaa taasisuu qaba namni jechuudha. Nyaanni nuti nyaannu ashaboo qaba baay'eensa. Isa sana keessatti ashaboo sana miinimaayis gochuun baay'ee nurraatii eegamaan jechuudha. Waggaatti yoo xiqqaate miinimam yeroo 2 sakatta'amuu qaban. Yoo kana ta'uu baate istaatisii irra jirullee hin beeku yookaan dhiibbaa dhiigaa qofaaf illee tun taane dhibeewwan daddarboon taane sakaaniif illee sakatta'amuu qaba dhaabbilee fayyaa dhufe.